ولكن المياه لا تعرف التراجع. sababa hidhaaromsa guddicha Itiyoophiyaatiin himannaa fi qeeqa addaan hin cinne hooggantoonni fi hayyoonni warra Firaa'oonotaa Ijiptoonni Itiyoophiyaa irratti waggoota hedduuf dhiyeessan dhimma bishaanii qofa irratti kan fuulleeffatudha jedhanii murteessuun dhimmoota walfalmii biyyoota lameenii xiqqeessuu ta'a. AMN Plus sagalee dhalootaa waliin turtii kan taasisan xiinxalaan dhimma ijaarsa hidhaaromsa guddicha Itiyoophiyaa fi dhimmoota baha giddu galeessaa obbo Muusaa Sheekoon duulli qindaa'an Itiyoophiyaa irratti dhiibbaa uumuu fi warri Firaa'oonotaa taasisan dhimma hidhaaromsaa fi qooddannaa qabeenya bishaanii laga Naayil qofa osoo hin taane dhimma olaantummaa gonfachuu irratti kan fuulleeffatu ta'uu xiinxaluun. Hidhaan haaromsaa rakkoo qabaachuu otoo hin taane dubbiin inni guddaan rakkoon Ijiptii fi Itoophiyaa jidduu jiru wal morkii olaantummaati. Itoophiyaan seenaa boonsaa ta'e qabdi. Kabajaan Itoophiyaan Afrikaanota biratti qabdu ilaalchi Afrikaanonni Itoophiyaadhaaf qaban ilaalcha guddaa ilaalcha hangafummaati. Hangafummaa Afrikaa keessaa kana ani fudhachuu qabaa kan jedhu Ijiptoota bira yaadni jiruuf kan ammoo kan na dhorge kan yeroo hunda na dhokse kan na haguuge Itoophiyaadha kan jedhu Ijiptoota bira jira. Rakkoon kana otoo hin taane olaantummaa gaanfa Afrikaa fi biyyoota Afrikaa keessatti jiru irratti wal dhiibuu kan jedhudha. Yeroo yeroon ajandaalee haaraa uumuun duulli Ijipt karaa miidiyaalee isheetiin irra deddeebiin taasistu maqaa Itoophiyaa hawaasa idil addunyaa biratti xureessuu fi xiqqeessuun dhaga'amtummaa Itoophiyaa dadhabsiisuun kaayyoo warra Firaa'oonotaa isa kan biraatis jedhan. Hawaasa addunyaa biratti maqaa kenna xureessuu kaampeenii duula dippiloomaasii jechaadha. Duula miidiyaa, duula dippiloomaasiiti. Kun immoo duula nageenyaati. Biyya kana tasgabbii dhorguu bitaa mirgaan biyyoota ollaa biyya keessatti waan adda addaatiin kana cimsanii itti fufanii jiru. Ammas cimsanii itti fufan kan jedhu ni yaada qabaa. Kanaaf miidiyaan isaanii yeroo hunda duulli sa'aatii 24 addaan hin citu. Garuu yeroo yeroodhaan ajandaa fidanii akka dhaabbileen addunyaa kan miidiyaas ta'e kan hawaasni dippiloomaasii kan sadarkaa addunyaa akkasumas gaanfa Afrikaatti argamu dhiibbaa biyya keenya irratti akka taasisu ajandaan isaanii kana fakkaata. Hundeessaan miidiyaa King of Abbaay fi xiinxalaan dhimma hidhaaromsa guddicha Itoophiyaa Ustaaz Jamaal Bashiir gama isaaniitiin jaarraa tarsiimoo dippiloomaasii kennanii fudhachuu addunyaan tarkaanfachiisaa jirtu kanatti qeeqaa fi himannaan hooggantoonni mootummaa warra Firaa'oonotaa Ijipt, Itoophiyaa fi hidha laga Abbayyaa irratti dhiyeessan dhugaarraa kan fagaate ta'uu himaniiru. ያው ግብጾች ጋር ማፊ ኸውፍ من المصريين طباخ. Akkuma beekamu warra Ijipti biratti dhimma bishaanii wajjin wal qabatee namni isa ilaallatus isan ilaallannes sobuun isaaniif salphaadha. Fakkeenyaaf lammiin Ijipti inni qoraan cabsus inni saanduuchi waadus karabaata godhatee miidiyaatti bahuun beekumsa malee waa'ee bishaanii xiinxala. Kanaaf sobuun isaaniif salphaadha jechuudha. Sadarkaa ardii fi idil addunyaatti duula warri Firaa'oonotaa Ijiptoonni taasisan qolachuu fi mootummaan Itoophiyaa humna dippiloomaasii isaa cimsuu fi hayyoota biyyattii waliin qindoomuun faayidaa biyyaalessaaf kutannoon hojjechuu akka qabu obbo Muusaa Sheekoon dhaamaniiru. Itoophiyaanonni seenaa isaanii keessatti yeroo hedduu keessoo isaaniittis yoo rakkoon jiraate garuu immoo diina biyya alaatii dhufu ofirraa faccisuu ofirraa deebisuu keessatti yeroo hundaa tokko jechaadha. Ammas xiyyeeffannoon qaama dhimmi ilaaluu irraa itti kennamee gara dhaabbata dippiloomaasiitiin karaa miidiyaatiin akkasumas hirmaannaa hayyootaa ogeessa dhimma kanarraa qabuun barreessuun dubbachuun akkuma waggoota darbine yeroo hidha haaromsaa ijaarru gama hundaanii duula gama hundaatiin ciccineetti fufne san ammas jara kana ofirraa qabuun barbaachisaadha jechaadha. Xumurre jennee wanni teennu hin jiru.